Akkam jirtu hordoftoota jaalal dhugaa qophii har'aatiin kan laallu amaloota quality kan yoo qabaatte akkasin dabarree dhimma jedhu ta'a na wajjin tura. Namni tokkolleen waa'ee jaalalaa akka chaanalii jaalal dhugaa hin beeku. Kanaafuu ammuma subscribe gochuudhaan maatii chaanalii jaalal dhugaa yoo taatan viidiyoowwan babbareedaa waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffatan yeroom sun isin bira gahu. Ammoo yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Akkuma seensa irratti isinitti himetti amaloota quality dubartoota irratti yoo agarte akkas bira hin dabarre. Tarii amaloota kan hunda qabaachuu dhabuu dandeessi. Garuu yoo amaloota baay'ee kana fakkaatan kana wajjii wal fakkaatan baay'ee yoo qabaattu taate akkas hin dabarre. Amaloota hunda yeroo tokko qabaachuu dhabuu danda'anii jechuudha. Yeroo tokko maaltu ta'a? Dhiironni dubartoota bifa qofa laalanii jechuudha. Bifa alaalaalanii yoo dubartiin tun bareedde wajji deemanii ni jaalatan jechuudha. Maaliifini fedhiin dhiiraa jalqaba irratti ijarra jira waan argurraa jaalata. Bifa jaalata jechuudha. Ala laaleti jaalata. Kanaafuu yeroo ala argee alli akka gaarii bareedee moodelii fakkaattee yookaan ammoo baay'ee ka bareedu taate jaalala fin barbaadaa wajji fiigaa jechuudha. Garuu yoo bifaan haala gaariin bareeddee wajjin jiraachuu eegalte yoo kasi gubdu ta'e maal goota? Yoo kasi gubdu ta'e yoo amalli isii kasi hin taane ta'e maal goota? Yoo walii galuu dhabaattan ta'e maal goota? Maarree hordoftoota koo amaloonni amma isinitti mudeemu rakkina akkanaa kanarraa isin hambisaa jechuudha. Bifa qofa laaltanii fiidaniitti seentanii booda irratti yoo wajjin kan rakkattan taate isiniifillee gaariin ta'u miidhaa guddaa isinirra gahaa jechuudha. Jaalalli sun keessatti baay'ee dararamtanii jechuudha. Garuu amaloota armaan gadii kana akkisin itti qophooftaniif akkisin waan sun irraa laaltaniifin isinii qabadhee dhufe. Gaafa jaalala eegaluu deemtan itti rakkattanii jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Dubartii amaloota quality kan qabdu gonkumaa akkas hin dabarre. Ofii isiitiif gatii laatti jechuun maal jechuudha? Ka uf kabaju, ka naamusa qabdu, kan baay'ee agartee kan ofitti amanummaa qabdu jechuudha. Ofitti amanummaa waan gootu suni namaaf jettee fakkeessuuf jettee kan goone ka ofii isiitti kan gatii laattu. Ofii isiitti kan gatii laattu. Ka ofii amanummaa qabdu jechuudha. Iftooma kan qabduu fi dhugaa kan dubbattu. Iftooma kan qabduu fi dhugaa kan dubbattu. Quality kana yoo qabaatte akkas hin dabarre dubartiin tun nama gaariidha. Yeroo baay'ee akkuma meekaapiin fuula kan nam dhoksuu yookaan ammoo waan hin taane fakkeessee kan mul'isu kana dubartoonni baay'ees miira isaanii kan dhoksan ni jiru. Miira isaanii ni dhoksuu waan si wajjin godhan haga hiriyyummaa yookaan ammoo jaalallee wajjin jiraatan suni waa baay'ee si dhoksuu jechuudha. Dhumarratti ammoo bifa isaanii amala isaanii ka sirrii sun si fidanii gaafas ana badee jetta. Ana badee duraan akkas turte gaafa bifa isaanii ka sirrii sitti fiddu suni ammoo yoo ka duraan waan hunda iftoominaa fi dhugaan sitti himtu taate ittiin rakkattu jechuudha. Duraanuu waan beektuuf waan sun ittiin dhiphattu jechuudha. Garuu yoo ka waan hunda of keessa dhoksitee yookaan ammoo of keessa qabattee dhugaa sitti himne taate baay'ee rakkisaa. Kanaafuu dubartii iftoomina qabduu fi dhugaa dubbattu yoo argite akka sibira hin dabarre dadhabbina kee kasii fudhattu jechuun maal jechuudha? Namni kun jaalala keessa yoo seenu namni kun guutuu waa hundaanuu dhibbaa wal ta'e waliigalee seenaa jechuu miti. Namni tokko akka namaatti waan irraa hirdhatu qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waa hundaanuu waliigaltanii waa wayii tokko kasirraa hirdhatu fa'aa jira. Bakka sunitti rakkina kan kee kasii beeytu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko inni duraan nama akkanaati miti. Akkamitti isin dandeettee wajjin jiraatti? Inni duraan nama badaa akkanaati miti. Inni duraan nama akkanaati miti. Isin akkamitti wajjin jiraatti ka jedhamu jechuudha. Garuu nama suni yoo rakkina suni waan inni qabu dadhabbinni isaa wajjin akkuma jiru yoo ka fudhattuuf taate dubartiin akkasii sun dubartii cimtuudha akka sin dabarre.
kan dubbiitti amantu. Dubbiitti amantu jechuun maal jechuudha? Communication baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinii himee jira. Osoo wasitti nimne kasi komattu yookaan kasi muufattu yookaan ta'u taate yookaan akkanumaan lafaa kaatee kasi cuftu yookaan ta'u taate namni akkasii sun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu ka dubbiitti amantuu jechuudha. Rakkinni ofii taate, gammachuu ofii taate, gadda ofii taate kasitti himattu. Ati ammoo irraa wallaaltu jechuudha. Waan isii hin wallaaltu jechuudha. Yeroo hunda sin dhoysitu waan ofii sitti himatti, dubbii si dubbifti, waan ofii dubbiitti amantii jechuudha. Rakkinni tokkollee yoo gale dubbattee furti jechuudha. Kanaafuu communication haala gaariidhaan kan qabdu jechuudha. Akkasin dabar. Kan hinaaffaa hin qabne. Kana jechuun maal jechuudha? Hinaaffaa haga tare. Fakkeenyaaf eenyuu bilbiltee, maal nyaattee, eessa deemtee, eessa ooltee, hiriyyaa akkam wajjin baatee, eessaa baatee, dheengadda maal taatee, kaleessa maal taatee, nyaata akkamii nyaattee, dhugaatii akkamii dhugdee ka jettee waati galtu sin rakkifne jechuudha. Bilbila kan keessarraa fuutee eessa bilbiltee jettee kasii irratti hin hinaafne dubartiin akkasii suni dubartii gaariidha akka sin dabarre. Marree hordoftoota koo qophii har'aa asumaan xumura. Viidiyoowwan kanaan dura dalagee laaluu fi bakka diskiripshinii sun isinii kahaa achi ilaala. Ispoonsera kenna baay'ee galatoonfanna. Hanga qophii biraatiin wal agarrutti viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Sabiskiraayib godhaa. Nagaan.